rabadola baganti ada anisini yaada suukaneessa gaafa waaqayyo nama geggeessu gaarotatu nama duraa jijjiga gaafa waaqayyo nama geggeessu dukkanatu ifatti nama geeddarama gaafa waaqayyo nama geggeessu lafa onaa keessatti wanti dheebuu nama baasu argama karaa waaqayyo karaa dheebotaa irra deeman otoo hin taane karaa burqaa dhugaa irra deeman karaa galateeffachaa irra deemanidha waaqayyo ganama kana waadaa akkasii sii gala anatu si geggeessa karaan kee yoo gaara ta'eyyuu karaan kee yoo tulluu rakkinaa ta'eyyuu karaa kee irra yoo qoreen baay'een jiraate karaa kee irra yoo dadhabbiin baay'een jiraate karaa kee irra yoo kiyyoon baay'een jiraateen sodaatin waaqayyo sin geggeessa sin jedheera sabni Israa'el waggaa 70 harka Baabiloon jalatti sukkumamani harka Baabiloon jalatti mootii Baabiloon jalatti gadi jedhanii sukkumamani karaa ittiin harkaa ba'an dhabani kellaan mandarichaa hundumtuu cufaa waanta ta'eef isaan banachuudhaaf qulfii hin qabani ba'uudhaafis humna hin qabani waaqayyotu dabarseetti kenne mootii hormaatti waaqayyotu dabarseetti kenne kanaaf biyya sana keessatti waggaa 70 akka galaatti jiraatan waggaa 70 akka galaatti deddeebi'an garbummaa keessa jiraatan sodaa keessa jiraatan waaqayyo garuu yeroo eegee dhufee akkana jedhe akkuman dur isin abdachiisee ture gaafa mana keessanirraa baatan gaafa araddaa keessanirraa baatan gaafa biyyatti dhalattan keessaa baatan gaafa saba keessan keessaa baatan gaafa maaddii keessanirraa maatii keessan keessaa baatan akkuman isin abdachiisee ture waggaa 70 harka Baabiloon jala hin turtu akkuman jedhe amma yeroon koo ga'eera amma yeroon isin baasu ga'eera akkuman dur isin abdachiisee ture amma immoo gara biyya dhaala keessanitti amma garuu gara biyya keessanitti akka deebitan nan godha jedhee waaqayyo gooftaan gaafa Israa'elitti dubbatu argina yaada ani isiniif yaade anuma duwwaatu beeka innis yaada gaariidha yaadni Israa'el yeroo sana qabu yaada suukaneessaadha yaada jibbisiisaadha guyyaadhaan itti dukkanaa'eera haalli hundumtuu dalgatti galeera haa ta'u garuu malee Israa'el akkana jedhee waaqayyotti dubbate ka'aa gara fuula duraatti deema haleluya ka'aa maal ta'a gara fuula duraatti deema maaliif yaadaan isiniif yaade anuma duwwaatu beeka innis yaada gara fuula duraatti isiniif raawwatamuudha immoonni keessan raawwii qaba immoonni mana keessanii raawwii qaba misraachoon isinitti hima waaqayyo sin geggeessa jedha waaqayyo sin geggeessa jedha kana booda kan si geggeessu yaada kee miti kana booda yaada namaa miti waaqayyo ofiisaa geggeessaa si ta'a dukkana yoo ta'e yoo hin sodaatin waaqayyo akkana jedha baricha keessatti anatu si geggeessa rakkinni baricha keessa jiru mariisiin ta'u rakkinni dhukkubni baricha keessa jiru miti yaaddoo baricha keessa jiru miti ceephoof sodaa baricha keessa jiru miti waaqayyo anatu geggeessaa si ta'a geggeessaan jireenya kee anaadha haleluya baroota baay'ee waan baay'ee dhaggeeffattanitu ta'a yaada keessan wanti baay'een biteera ta'a yaada keessan wanti baay'een booji'eera ta'a amma garuu akkas miti waaqayyo lolee si baasa waaqayyo lolee si baasa waaqayyo si lola kana booda karaa kee irratti waaqayyo lolaa si ta'a karaa kee irratti waaqayyo mo'icha si ta'a karaa kee irratti waaqayyo injifannoo si deebisa boojuun gara mana keessanii galeera boojuun gara kiisii keessanii galeera boojuun gara jireenya keessanii galeera waaqayyo biyya keef geggeessaa ta'a waaqayyo maatii keef geggeessaa ta'a waaqayyo gola keef geggeessaa ta'a jiruu kee hundumaa waaqayyotu geggeessa marii si ta'a waaqayyo mana keef marii ta'a waaqayyo jireenya keef marii ta'a waaqayyo haleluya harki si geggeessu tokko si dhufeera hafuurri si geggeessu hafuurri waaqayyo si dhufeera galaana keessa yoo darbite si fudhatee hin deemu abidda keessa yoo darbite laboomni isaa sin qabatu waaqayyotu geggeessaa si ta'a gaafa waaqayyo geggeessaa namaa ta'u galaanatu nama baata gaafa waaqayyo geggeessaa namaa ta'u qilleensatu karaa namaa ta'a gaafa waaqayyo geggeessaa namaa ta'u wanta duwwaa ta'etti guutuu ta'a
afurri qulqulluun sagalee kana kan labsuuf keessa koo guute oddoo jirtan dhaabbadhaa. Kana booda Waaqayyo geggeessaa kooti jedha. Kana booda afurri qulqulluun geggeessaa kooti jedha. Haalleluuyaa. Lafa onaa keessaa baratti baatan, lafa gaaffii keessaa baratti baatan, lafa ceephoo keessaa baratti baatan, boojuun Waaqayyoo bara mana keessan galu, eebbi Waaqayyoo bara mana keessan galu, jireenyi keessan bara galataan jijjiiramu, gara maqaan keessanitti geeddaramu, bara jireenyi keessanitti geeddaramu. Dhiiga Gooftaa Yesuus isinirratti haa ta'u. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 28 akkanadha. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatiitti waamamanidha. Maal jedha? Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaafi warra akka yaada isaatti waamamanidha. Ati yaada Waaqayyoodhaan waamamte, Waaqayyo geggeessaa sii ta'a. Haalleluuyaa. Yaadaan isiniif yaadaanuma duwwaatu beeka. Haalleluuyaa. Warra isa jaallatan gargaaree maal godha? Gara gaariitti isaan hin geessa. Isaanoo warra akka akeeka isaatti waamamanidha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo geggeessaa sii ta'a. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Gargaaree eessatti geessa jedha? Gara gaariitti geessa. Geggeessummaan Waaqayyoo gaafa nama wajjin ta'u gara gaariitti nama geessa. Gara galataatti nama geessa. Gara jireenyaatti nama geessa. Karaan Waaqayyoo dogoggora hin qabu. Daandiin Waaqayyoo dogoggora hin qabu. Bara baay'ee itti hojjetanii xiqqoo eebbifaman otoo hin taane, bara xiqqoo hojjetanii baay'ee itti eebbifaman barichi akkas isinii ta'a. Maqaa Gooftaa Yesuusiin rakkinni mana keessan keessa jiru buqqa'eera. Rakkinni gaa'ela keessan keessa jiru buqqa'eera. Rakkinni maatii keessan keessa jiru buqqa'eera. Hundeen rakkinaa buqqa'eera. Hundeen yaaddoo buqqa'eera. Hundeen sodaa buqqa'eera. Hundeen ceephoo buqqa'eera. Sammuu keessan keessaa rakkinatu buqqa'a. Laphee keessan keessaa rakkinatu buqqa'a. Sodaatu buqqa'a. Jireenya keessan keessa Waaqayyo humna galcha. Mana keessan keessa Waaqayyo humna galcha. Gola keessan keessa Waaqayyo humna galcha. Galmeen garagalfameera. Waa'ee keessaniif galmeen garagalfameera. Waa'ee keessaniif galmeen garagalfameera. Maqaan Gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Dubartittiin hojii miti mootota isa lammaffaa boqonnaa 4 irratti gaafa ilaaltan sagaleen koo kadhatarra waan tureef baay'ee na dadhabee jira. Boqonnaa 4 keessatti sagaleen Waaqayyoo gaafa dubbatu dubartii tokkotu turedha. Dubartiin kun abbaan manaa ishee jalaa du'ee ture. Abbaan manaa ishee jalaa waan du'eef wanti ishiin qabdu, wanti mana isheerra jiru hidaa ture. Dhuunfaa isheetti hin qabdu, wanti qabdu hidaa ture. Hidaatu jireenya isheerra ture. Haalleluuyaa. Hidaa kana baattee jirti. Abbaan qabeenyichaa ganama akkuma lafti bari'een yookaan birrii koo naaf kenni yookaan ijoollee kee naaf kennedha. Ijoollee lama qabdi. Namni daashirraa kanfalu hin jiru. Ganama dhufee yookaan birrii koo naa kenni yookaan ijoollee kee naa kenni nan garboonfadhaadha. Raabaa gaataa kiraadiya. Isa baroota baay'ee si garboonfate jalaa Waaqayyo ganama kana butee si baasa. Waaqayyo ganama kana butee si baasa. Maqaan Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Sana booda ishiin kanaan hin dhiphatte. Amma lafti bari'u balbala saaqachuu sodaatti. Amma lafti bari'u ba'uu sodaatti. Ijoollee ishii gadi baasuu sodaatti. Namichitti gama waanta ta'eef. Baroota baay'ee sirratti dhaadataa kan ture maali? Baroota baay'ee gadi si qabaa kan ture maali? Misiraachoon sitti hima. Inni sirratti mo'uu barbaade sun kana booda ati akka irratti mootu Waaqayyo humna sii kenneera. Ka'ii gaara diina kee irra ijaaji. Ka'ii galateeffachuudhaaf ol jedhii dhaabbadhu. Ka'ii deemuudhaaf ol jedhii dhaabbadhu. Waaqayyo randa diina kee irra si dhaabeera. Waaqayyo gaara diina kee irra si dhaabeera. Waaqayyo gaanfa kee akka gaanfa gafarsaa godha. Gaanfa gafarsaa jechuun diinni gaafa gafarsatti dhufu nyaachuu hin danda'u. Gaafa isaa ilaalee sodaata. Gaafa isaatiin
bineensota gurguddaa warri kaan sodaatan diree ajjeese. Kana jechuun gaafa sii kenna jechuun diina kee irratti mo'icha sii kenna jechuun. Abjuun keessa kee du'ee hin hafu, mul'anni keessa kee du'ee hin hafu. Waaqayyo wanta jiraataa si dhaalchisa, eebba jiraataa si dhaalchisa, mul'ata jiraataa si dhaalchisa, kakuu jiraataa si dhaalchisa, eebba jiraataa si dhaalchisa, gaa'ila jiraataa si dhaalchisa. Dhiiga gooftaa Yesuusiin waan du'e keessa hin deddeebitu, wanta foolii gadhee qabu keessa hin deddeebitu. Jireenya foolii isaa namatti hin tolu, jiruu foolii isaa namatti hin tolu, hojii foolii isaa namatti hin tolu, mandara foolii isaa namatti hin tolle keessa hin jiraatu. Waaqayyo siif diina kee gidduutti garaagarummaa uuma. Geggeessummaan Waaqayyo si wajjin waan jiruufi ati liqimfamtee hin haftu maqaa Yesuus Kiristoos. Dubartii kanaaf hafuurri Waaqayyoo hin dhufe gara Elsaa'i nama Waaqayyo akka deemtuuf keessa ishii kakaase. Lafa Elsaa'i jiru iyyaafattee dhaqxe. Yaa nama Waaqayyoo, yaa gooftaa koo jette. Haalleluuyaa. Mana koo keessa hidaatu jira, daa'ima koorra hidaatu jira, anarra hidaatu jira. Maal yoon godhe naa wayya jennaan, mana kee keessa maaltu jira jennaan, zayitii xiqqoo tokkotu jira. Zayitii xiqqoo tokkotu jira. Kana jechuun humna xiqqoo yoo qabaatte, laabaadiyaa. Humni kee xiqqoo yoo ta'e, madaaltee kaatee gaafa ilaaltu, humni kee sii baasu yoo dide, mul'anni keessa kee jiruufi humni kee wal kan madaalu dide, karoorri harka kee irra jiruufi humni kee kan wal madaalu dide, misiraachoon sitti hima. Xinnoo kee sanarratti ulfinni Waaqayyoonni baay'een gadhiifameera. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Geggeessummaan Waaqayyoo gaafa nama wajjin ta'u balbalatu banama. Waaqayyo akkana jedhe waldaa Liidooqiyaatiin, humni kee xiqqoodha, maqaa koos hin ganne, ani garuu balbala banama isa eenyullee sitti cufuu hin dandeenye banee sii kenneera jedha. Balbala banama isa eenyu cufuu hin dandeenye, mootonni biyya lafaa cufuu kan hin dandeenye, haalonni kee cufuu kan hin dandeenye, biyyi cufuu kan hin dandeenye, sabni cufuu kan hin dandeenye. Waaqayyo balbala banamaa dura keetti baneera. Maqaa gooftaa Yesuusiin balbala banamaa jireenya keessan irratti banamu. Maqaa Yesuus nama Naazreeti. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin. Maqaa Yesuus nama Naazreetiin. Balbala banamaa eenyu cufuu hin dandeenye maal godheera sii kenneera jedhee gaafa dubbatu argina. Gaafa Waaqayyo geggeessaa namaa ta'u balballi cufaan hin jiru. Gaafa Waaqayyo geggeessaa namaa ta'u lafti onaa hin jiru. Gaafa Waaqayyo geggeessaa namaa ta'u jireenya namaatu mo'icha argata. Haalleluuyaa. Kana duwwaa miti, wanta isin dhibu keessaa mattu mana kee jira jennaan zayitii xiqqoo jette dhaqi mul'ata sii kenna. Maal godhi? Dhaqiiti qodaa duwwaa mandara keessa jiru walitti qabi. Dura mana kee irraa ka'i. Mana kee keessa kan jiru walitti funaanii daraddari. Sana booda ollaa keetti darbi. Ollaa kee keessa warra sitti dhiyaatan, mandara kee keessa kan jiran, gooxii kee keessa kan jiran qodaa duwwaa walitti amma manni kee guutuu danda'utti. Maal godhi? Qodaa duwwaa daraddari. Ollaa keessaa, mana ishii keessaa gaanota duwwaa, wanti duwwaan baay'eedha silaa mana namaa keessa. Raalaabaagaan walitti naannessite. Sana booda erga walitti qabdee booddee balbala kee cufadhu. Sana booddee maal godhi? Ijoollee kee faana xiqqeessi zayititti acheeju cubsi. Gaafa guutuu bira darbiisa duwwaatti. Gaafa guutuu wanta ta'u beektaa? Waaqayyo mul'ata sii kenna. Bara kana keessa Waaqayyo mul'ata sii kenna. Mul'atattiin duwwaa dhaloota baay'ee guutu. Mul'atattiin duwwaa dhaloota baay'ee guutu. Waldaa koo dhaga'i. Waaqayyo mul'ata sii kenna. Mul'atattiin duwwaa namoota baay'ee guutu. Duwwaan namoota baay'ee si bira ga'ee guutu ta'a. Duwwaa kee irraa ka'a Waaqayyo baran. Duwwaa kee baroota baay'ee irraa ka'a. Duwwaan kee guutuu jalqaba.
duwwaan kee ollaatti darba, obboleessa keetti darba, obboleettii keetti darba. Guutuu wanta guutuu dura keessan dardareera. Wanta guutuu dura keessan dardareera. Rabababababaabando herraba shekantok radia rena nama sekra halabadinama wanta guutuutti ba wanta guutuutti ba በኢየሱስ ወንተ ጉቱ 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 ፍራዳ መቃጎፍታ ኢየሱስ ፍራዳ ፍርቱ አዱኛፍ ተው ፍራዳ ፍርቱ ዳሎታፍ ተው ፍራዳ በጌታ በኢየሱስ በንቱ አራ ፍራዳ ቁልፊ አራ ፍራዳ በኢየሱስ ስም ፍራዳ በኢየሱስ ስም ፍራዳ በኢየሱስ ስም ፍራዱ መቃ ኢየሱስ balballi banamaan kan keeti wanti guutuun kan keeti mo'ichi gurguddaan kan keeti sagantaan banamaan kan keeti karaan haaraan kan keeti cufaa keessan dhaabbattu mana hidhaatti hin galtu rakkina sanatti hin galtu dukkanni sun sirraa ka'eera በኢየሱስ ስም ሲበሪኤራ በኢየሱስ ስም ሲበሪኤራ በኢየሱስ ስም ሲበሪኤራ በኢየሱስ ስም ሲበሪኤራ sagalee waaqayyoo akkana jedha ganichi darbeera yeroon gannaa darbeera amma yeroon birraa dhufeera sagalee weedduu dhaga'ameera jedhamee akkuma barreeffame በጌታ በኢየሱስ ስም yeroo waa'ee keessaniif galateeffattan yeroo waa'ee maatii keessanii galateeffattan yeroo weedduu yeroo galataa በጌታ በኢየሱስ ስም dukkanni sun darbeera yaaddoon darbeera sodaan darbeera mudhukummaan darbeera sammuu keerra darbeera bara keerra darbeera maqaa gooftaa yesuusin waaqayyo si yaadateera yeroo yaadatamuu ga'eera yeroo tarkaanfachuu ga'eera yeroo baay'achuu ga'eera yeroo ijaaramuutu ga'e yeroo jijjiiramuutu ga'e haleluya raga tu kampara la baganto krahadias radana tekravadina magala bagando bageta በኢየሱስ አኩማን ዱር ጀዴ ቱሬ አማ ወጋ ቶርባታ መርገ ጀተኒ ቦደ አማ ማልታታ አማ አናቱ ሲገገሳ አማ አናቱ ከራሲታ በጌታ በኢየሱስ ጅሬኛ ኬሰን ረቲ አተው መና ኬሰን ረቲ አተው ጎለ ኬሰን ረቲ አተው ለጴ ኬሰን ረቲ አተው በኢየሱስ ክርስቶስ አማ አናቱ ሲፉንራ ዴማ ዳንቀራሲ ቢላ ቦረጂና ጨጨብሳ balbalota cufamoo nanurreessa jedhamee akkuma barreeffame balballi cufamaan nurraa wanti urraa'ee deebi'ee cufuu hin danda'u wanti caccabe deebi'ee walitti qaxxalamuu hin danda'u dhiiga Yesuusin nan dubbadha dhiiga Yesuusin nan dubbadha jireenya dubbii sabni kun dhaga'aa jiru irratti saba na dhaga'aa jiru irratti nan dubbadha misraachoo lafti onaa kee lafa misoomaatti geejjarameera misraachoo waaqayyo geggeessaa si ta'eera misraachoo waaqayyo bara kana keessatti mul'ata dhaloota baay'eef ta'u si fida misraachoo waaqayyo miilla kee moo'ichaan tarkaanfachiisa misraachoo waaqayyo jireenya kee humna kenna haalleluuyaa gaafa kee akka gaafa gafarsaa godha waaqayyo dhiiga Yesuus Kiristoosin jireenya keessan irratti haa ta'u labsiin labsa maqaa gooftaa Yesuusin jireenya keessan irratti haa ta'u mana keessan irratti haa ta'u በጌታ በኢየሱስ dubbadhu laphee keessan irraa harka keessan mirgaa kaa namoonni na dhaga'aa jirtan namoonni sagalee kana dhaga'aa jirtan harka keessan mirgaa laphee keessan irraa kaa በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ulfa dhugaatu si keessatti dhalata laphee kee keessaa abiddan galcha laphee kee keessaa abiddan galcha kaay harka kee irra maqaa gooftaa Yesuus amantiidhaan fudhadhu waan dubbadhu dhiiga gooftaa Yesuus mul'ata haaraa laphee kee keessan galcha nan chaappeessa maqaa Yesuusin nan chaappeessa humna samii laphee kee keessa galcha faarfannaa haaraan galcha humna haaraan galcha mata duree haaraan galcha mul'ata haaraan galcha laphee kana keessa
keessa Yesuus aseenu laphee kana keessa mul'anni aseenu biyyesuus Kiristoos sumnan galcha yaaddoodhaa laphee kana keessa sodaadhaa laphee kana keessa abidda hafuura qulqulluu aseenu banadhu seeni hafuura qulqulluu seeni biran darbini 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 abidda rakkina nyaatu abidda iyyuma nyaatu abidda beela nyaatu abidda sodaa nyaatu abidda gaara nyaatu abidda galaana nyaatu abidda galaana hiru abidda tulluu jijjisku abidda waaqayyo darbi jireenya isaatti darbi jireenya isaatti darbi jireenya isheetti darbi jireenya isheetti darbi jireenya isheetti darbi jireenya isheetti karaa itti baafadhu 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 darbi maqaa Yesuus seeni keessa seeni keessa seeni keessa seeni keessa raabaa guutama abidda haaraan guutami maqaa gooftaa Yesuus abidda garbummaa nyaatu abidda dhukkuba nyaatu abidda seexana nyaatu abidda digimtii nyaatu abidda xonqaay nyaatu abidda mora nyaatu abidda afuura ibbajaatami nyaatu afuura illuminaanti nyaatu afuura bineensita nyaatu abidda waaqayyo seeni keessa 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 maqaa gooftaa Yesuus raabaga abdubbii waaqayyo billaadha laphee namaa seena jedhamee barreeffameera dubbii waaqayyo akka billaati laphee dhalootaa tarsaasee seena jedhamee barreeffameera bageetaa bayyesu billicha sitterga billaa inaaffaa wangeela baricha irratti akka hojjetu baricha bituu akka dandeessu baricha boojuu akka dandeessu bara 2060 bara 2016 bituu akka dandeessu kan kee akka godhatu dhiiga Yesuus Kiristoosin humna akka bituuf humna sii ta'u afuura akka bituuf humna sii ta'u bageetaa biyyesuusim harka kee jala akka galfattuuf afuura humna sii ta'u biyyesuusim sitti abboomeera lafa jirtu jiraadhu kushiinaa jirtu jiraadhu gola jirtu jiraadhu lafa jirtutti afuurri kun sibira akka hin darbine sitti abboomeera fudhadhu biyyesuusim simadhu afuura qulqulluu fudhadhu biyyesuusim sirra bu'eera laphee keerra jireenya keerra bara keerra afuurri waaqayyo bu'eera afuura ogummaa afuura beekumsaa afuura dibataa afuura faarfannaa afuura lallabaa ayyaana raajummaa ayyaana fayyinaa humna waaqayyo fudhadhu biyyesuusim fudhadhu bageetaa biyyesuus Kiristoos raamagaan taakiraadha siina kompa maarraaboo saaka natti mul'ata namoota baay'ee galaana calalaa keessa harka gangalchuun arga akka naa cuuphaa raawwatanitti abidda wayii harka wayiin arga harka galaana qulqulluu keessa nama ofuun arga inni kun afuura kooti naan jedha Waaqayyo ijoollee koo afuura koon booji'eera afuura koon biteera naan jedha Waaqayyo bageetaa biyyesuus